abbaa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya. Abbaarraadha malee waaqarratti dhalatte lafa saaffaa malee dubreerraa dhalatte waadaan siin dhugume dhugaan siin ifoome barri siin hirame fayyinni argame waadaan siin dhugume dhugaan siin ifoome barri siin hirame fayyinni argame. Sinnaadannaa Yesuus jireenya keenya olsi qabnaa yaa Gooftaa abbaa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya. Deemsisiin nuuf tolee dubri keenya siifee fayyisuu keetiinis fayyinne nuuf dhufee yakkii bara dheeraa dhiifamaan golgame aarsaa ta'uu keenis addunyaan fuurame yakkii bara dheeraa dhiifamaan golgame aarsaa ta'uu keenis addunyaan fuurame. Sinnaadannaa Yesuus jireenya keenya olsi qabnaa yaa Gooftaa abbaa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya. Keetii tokkummaa nuuf dhaabee lolleesee immoo gidduu karuma kee jabee fayyisa addunyaa dawaa lubbuu keenya hiddi keenu keessaa sin galmanii keenya fayyisa addunyaa dawaa lubbuu keenya hiddi keenu keessaa sin galmanii keenya. Sinnaadannaa Yesuus jireenya keenya olsi qabnaa yaa Gooftaa abbaa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya. Ati nuuf jireenya nuti siin jiraanna turtiin si waliin martisaa qabbana bakka buufata keetti rirree wal geenye kunoo si jajannaa bakka ulfinaa teenye bakka buufata keetti rirree wal geenye kunoo si jajannaa bakka ulfinaa teenye. Sinnaadannaa Yesuus jireenya keenya olsi qabnaa yaa Gooftaa abbaa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya bayyeessa addunyaa yaa waaqa keenya. Gamtaadhaan waltaanee nuti si faarsina waa'ee waaqummaa keessa addunyaaf labsina kun kan hin jallisu yaa ormootaane jireenyatti ceenaa sitti amanuudhaane kun kan hin jallisu yaa ormootaane jireenyatti ceenaa sitti amanuudhaane. Sinnaadannaa Yesuus jireenya keenya olsi qabnaa yaa Gooftaa
abbaa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya fayyisa addunyaa yaa Waaqa keenya lubbuu keenyaafis kan taate beenya fayyisa addunyaa yaa Waaqa keenya sinna danda'a Yesuus jireenya keenya olsi qabna yaa Gooftaatu abbaa keenya lubbuu keenyaafis